Egaan akkam jirtu dhaggeeffattoota YouTube channel qophii kanaan kan isiniif dhiyaatu seenaa dhugaa goota beekamaa fi artistii jaalatamaa uummata Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa kutaa lammaffaadha. Marree amalli gootichaa maal akka ta'e jalqaba irratti gurra isin buusa. Magaalaa Amboo keessatti namoonni sammuu ta'ee jira maraatee jira jedhanii irraa dheessaa turan ammatee suuraa wajjin ka'aa akka ture ni dubbata. Mana hidhaa Amboo keessatti namoota sababa garagaraan harki isaanii sansalataa hidhame wajjin qoosaa fi taphachaa akka ture maatii fi hiriyoonni artistichaa dhugaa ni bahu. Artist Haacaaluun umrii daa'imummaa isaatti baay'ee dhukkubsachaa akka ture harmeen isaanii dubbatu. Gurraacha'uun okolee foolii aananii akkuma bareedduu dhukkubsachuun Haacaaluus nama gati jabeessa ta'uu isaa raaga ture. Kanumarraa ka'uun yeroo dhukkubsatee mana yaalaa geessanitti ogeessi fayyaa isa yaalee Haacaaluun fuuldura isaatti nama jabaa akka ta'uu fi ijoollee obbo Boonsaa fi aadde guddattuu keessa hunda akka dursu tilmaamuun maqaan isaa Haacaaluu akka mogga'u itti hime. Egaan dhaggeeffattoota keenya san dura maqaan Haacaaluu eenyu ture jechuun gaafattu ta'a. Gidduutti garuu quuqamaa fi ilaalchi artistichi saba isaa fi biyyaaf qabu maal akka ta'een gurra isin buusa. Waa'ee oromummaa isaatiin immoo nama baay'ee gammaduu fi aadaa isaan boonudha. Yeroo irreechaa fardaan Finfinnee keessa akka garmaamaa ture dubbateera. Kanas waa'ee fardoota keenyaa kan Oromoo ta'uu isaa kaasuuf ani jedhe. Itoophiyaan immoo akka Itoophiyaatti itti fufuu yoo barbaadde aadaa saba bal'aa fudhachuun dirqama Itoophiyaati. Lakkin ta'u Itoophiyaa jechuun sirbishii wayim milaanishii wayim milaa malee afaanshii afaan Amaaraa malee ragannishii iskittaa malee yoo ta'e wanti kun fiixan ba'umsisaa ana nama jechuun akka dubbatee maddisaa waliin dubbii OMN onkololeessa 29 bara 2019 taasisee turedha. Waa'ee maqaa isaatti gaafa deebinu egaa uummanni Oromoo hedduun daa'ima isaanii akkuma dahaniin nama ayyaana bira deemuun maqaa moggaasaa akka turan seenan ni dubbata. Egaa kanumarraa ka'uun maatiin Haacaaluus daa'imichi isaanii ammachiisa geessuudhaan maqaa karaa jedhu argachuun itti fayyadamaa akka turan ni dubbatu. Marree jaalatamtoota ilmaan Oromoo maqaan Haacaaluu karaa jedhamee osoo itti fufee jira ta'e maal ta'e laata? Gaafii kanaa isinuma anniisa. Yeroo tokko tokko jireenya ilmoo namaa keessattis ta'e lubbuu qabeeyyii biroo keessatti irratti wanti miidhaa fakkaatee dhufu milkaa'ina gara fuulduraa nutti hima. Dooktar Hospitaala Ambootti artist Haacaaluu Wallaanis qorsa qofa osoo hin taane mucichi fuuldura isaatti nama jabaa fi lammii isaaf quuqama qabu ta'uu isaa raaguun maqaan isaa Haacaaluu akka jedhamu maatii isaatti hime. Innis artist Haacaaluun akka hin duune fi jiraatee nama jabaa akka ta'u dubbii abdii isaanitti himee ture. Innis akkas jechuudhaan dubbate. Ati mucaan kuni ni du'a jettee eegda. Mucaan kuni hunda caala. Inni Haacaaluudha. Maqaan isaa jechuun doktorri daa'ima wal'aanii dubbachuu isaa maddi isaa gaafiif deebii BBC waliin taasisanii turan ni hima. Ergasii isaanis maqaa haaraa baheefitti isa waamuu eegalan. Dubbachuun waan hin oolle hin hafin jecha waa'ee jaalala isaa gaafa dubbannu jaalalli isaa fi harmee isaa garuu maatii hundarra tara. Haacaaluun ganamumaa kiraara taphachuu eegale. Innaa horii tiksuu wallee afaan Oromoos kan afaan Amaaraas kan jaalatu ni taphata ture jedhu obboleessi isaa obbo Habtaamuu Hundeessaa Boonsaa. Hojiin inni booda irratti hin beekames weellisummaa yoo ta'u inni kun garuu abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa biratti fudhatama hin arganne ture. Abbaan isaa barumsaan akka cimuu barbaadanii yoo turaniyyuu obboleessi isaa inni hangafaa fi harmeen isaa garuu bira dhaabachuudhaan deeggaraa akka turan maatiin artistii Haacaaluu ni dubbatu.
Aadde guddattuun hojii isaa jaallatu, hojii isaa ganamumaan jaallatu yoo ta'u, qabsoo bishaanii fi dhagaa gidduutti godhamu keessatti turee bulee kan mo'atu bishaanuma akkuma jedhan warri Jaappaanotaa. Haacaaluunis ogummaa isaatiin boodarraa abbee isaa mo'achuu, abbeen isaas gara boodarraa jaalachaa akka dhufan seenatu dubbata. Egaan daawwattoota keenya, aartistii fi gootni jabaan uummataa fi afaan isaaf quuqama guddaa qabu kun hojii muuziqeessummaa hojjechuuf eenyu bu'uureffatee ture jechuun gaafachuun keenya hin hafu. Haacaaluun sirba kan eegale ijoollummaatti yoo ta'u, kunis yeroo loon tiksaa oolu ta'uu isaa ifa galeessa. Ijoollummaatti sirba ijoolleen sirbitu sirbuu fi yeedaloo hawaasaa sirba akka guddatee seenaa gootichaatu nuuf addeessa. Erga guddatees wallee cimsee itti fufee ijoollummaarraa kaasee sirba Daawitee Mokonninii fi Sayyoo Dandanaa sirriitti weellisuuf akka isaan hordofuu jaallatus aartistii Haacaaluu dhugaa baheera. Keessumaa sirba Daawitee Mokonninii kan fardaa gurraacha lagarra kaa'achisanii qoricha naaf hawwite si nyaachisanii qoricha naaf hawwite sanoo dhaga'e osoo wal jaalannu wal nu wallaachisanii jedhu afaan isaa irraa akka hin buufnee fi yeroo barumsa barachaa turetti qophii gumiilee garaagaraa keessa'u gumii HIV/AIDS irratti sirbaa akka ture dubbateera. Yeroo sanatti Haacaaluun weellisuu malee akkamitti akka walaloo fi yeedaloo muuziqaa itti qopheessan hin beeku ture. Akkasuma barataa cimaa waan tureef abjuun isaa doktora ta'ee of jijjiiree biyya kana jijjiiruu kan danda'u ta'uusaa hiriyoonni isaa ni himu. Yeroo barataa turettis miirri inni muuziqaa qabu olaanaa ta'us uummata isaaf dursa laachaa mormaa fi akka ture madda odeeffannoo hawaasaa ni balballoomsa. Kanumarraa ka'uun mormii ta'een bara 1995 wayita barataa sadarkaa lammaffaa turetti qabamee mana hidhaatti akka darbatamee turedha. Haacaaluuf Karchallee Dhamboo mana barumsaa gaarii ta'e achitti lammii isaa mirga isaaf dubbatee hidhame waliin wal arguun qabsoon maal akka ta'e isaanirraa akka bareedha. Kanumatti aansuun jireenyis maal akka ta'ee fi yoo maruu manni hidhaa aartist Haacaaluuf mana barumsa lammaffaa ogummaa isaatti itti cime ta'uu dubbachaa ture. Yeroo Karchallee Amboo turettis namoota maqaa ofii barreessuu hin dandeenyeef akkasuma waa dubbisuu hin dandeenye bulchiinsa mana hidhaa waliin ta'uun barnoota ga'eessotaa jalqabsiisee akka turee fi namoota baay'eef wabii jireenyaa ta'ee akka ture maddi qorannoo fi iyyaafannoo seenichaa ni addeessa. Egaan dhaggeeffattoota koo seenaa namni haala mijataa keessa gaafa hin jirre eenyu fa'i akka yaadatu tilmaamuun nama hin dhibu. Marree kanumarraa ka'uun waa'ee obbo Hundeessaa dubbachuun na dirqamsiisa. Abbaan ofii gaaddisa ofiiti akkuma jedhamu namoota baay'eedhaaf galaa jireenyaa fi ifa karaa jireenya isaanii akka ta'e haqa uumamaaf kaa'e irraa tilmaamuun nama hin dhibu. Maarree obbo Hundeessaa yeroo mucaan isaanii Karchallee Amboo turetti mucaa isaanii deddeebi'anii jajjabeessaa akka turan ni dubbatu. Aartist Haacaaluunis waggoota 5 Karchallee Ambootti dabarsee abbaa fi hiriyoonni isaa deebi'anii gaafachaa akka turanii fi abbaan isaa jabaaddu ilma koo manni hidhaa qoraasuma dhiiratiinaan jechaa turan jechuun dubbateera. Anis jabina isaan naaf laatan qabadhee jabaadhee hojjechaa akkan tures ibseera jedhe. Haacaaluun mana hidhaa keessa taa'ee muuziqaa isaa namoota waliin mana sirreessaa jiranii yoo sirbu namoonni isa faana imimmaan isaanii buusaa akka turanii fi
Inni sirbuu malee qabiyyee isaaf akka hin cinqamnee fi yeedaloon isaas yoo miira keessa galuu ofii isaaf akka dhufaa fi ture namoonni ni dubbatu. Egaan dhaggeeffattoota keenya sirboota baay'ee keessumaa albama jalqabaa isa mata dureen isaa Sanyii Mootii jedhu keessa sirboota 9 mana hidhaa taa'ee akka barreessaa ture dhugaan ni dubbata. Torban immoo qophii sadaffaa isaatiin walitti deebinam. Hangasittuu turtii gaarii.